Akkam jettan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire kun qophii imala gara milkaa'inaati. Qophii keenya imala gara milkaa'inaatiin imaltoota gara milkaa'inaa isiniif dhiyeessaa akkuma turre arrallee imaltuu gara milkaa'inaa takka qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Hanga dhuma qophii tanatti nu faana tura. Kanneen haaraa yoo taatan subscribe godhaa. Maatiiwwan chaanaalichaa ammoo like fi share godhuu hin dagatinaa. Yeroo qaalii aarsaa gootee yaamicha kiyya kabajjee asitti nu argamuu keetiif hedduu takka galatoomi. Atilleen hedduu galatoomee na kabajjee gartee yaada kiyya hubatuudhaafis tahee na gaafatuudhaaf waan na affeerteef jecha baay'een si galatoomfadha. Tole gaamee gara gaafii fi deebii keenyaa seenuun dura mee daawwattoota keenya wal baruuf ati eenyu eessatti dhalatte? Egaa ani maqaan kiyya Asaantii Mudassir Jaama. Dhaloonni kiyyas Galamsoo. Galamsumattiin dhaladhe galamsumattiin guddadhe. Tole gaa Asaantii teenya malee irra deebi'ee galatoomi. Mee gara gaafii teenyaa waggaa deebinu gaafa ijoollee gaafa daa'imaa taanee mana barumsaa keessattis ta'e faamiliin teenya yeroo nu gaafatan gaafa guddatte maal ta'uu barbaadde yaanii nu gaafatan. Gaafa duraanii sana waggaa akkasitti gaafatan abjuun kee maal ture? Maal ta'uu barbaadde ture? Ani abjuun tiyya yeroo hedduu waa uumuu hedduu dasna ja'a. Fakkeenyaaf dizaayinara ta'uu dasna ja'a. Ijoollummaarraa wanta godhuu beektu san takka godhuu danda'a jettee yaaddu san hin qabdu. Dhawaata jireenya kana keessa waa hedduu baraa deemta. Waanuma ta'uu feetu sanuu tahaa ifa garaa dhufta jechuu jireenya kan kee keessa. Naa waaniin ani ta'uu fadhu waa uumuu dasna ja'a. Dizaayinara ta'uunis hedduu dasna ja'a. Keessa kiyya wantoota dizaayinara ta'e tokko ifiinuu gocha agarsiisuu wanta dasna ja'uuf jecha irrattis baradhee gartee waan hunda irrattis furadhee dizaayinara waan ta'e kodi mircaaxii. So ati abjuu gaafa durirraa qabdu osoo hin ta'in jireenyumaa fi ekspiriyaansii takkaa'u muuxannoo jireenya kana keessatti argachaa dhuftee fi dandeettii keetirra dhaabbatteeti fedhiin ta'e takkaa'u abjuun gara fuulduraa wanni ati ta'uu barbaaddu diizaayin waa godhuudha takkaa'u wantoota akka uffataa akkas godhuudha jechuudha fedhiin kee. Tole gaamee hangam takka waan kana milkeessuuf tattaafataa jirta? Egaa amma haaluma jiruu keessa yoonii fi nin tattaafadhaa nin godhaa jedhee itti yaada malee yeroon amma jiru kana keessatti garuu gochaan hin eegalle. Gochaan eegaluudhaaf barachuu si barbaachisa. Dizaayinara nin ta'a jedhee. Barachuu kiyyaaf immoo sa'aan amma bakka hin jiruu fi sa'aan jiru kanarratti bootaa sanirra hin jiru. Fuula dura kiyya immoo baradhee wanta nan hin barbaadu kan akkanirra gahu abdiidhaan qaba. Mee abjuu kee takkaa'u gartee waan godhuu barbaaddu kana bira akka hin geenye wanni si daangessee maali? Wanni na daangessaa hin jiru. Immoo sa'a ammaan tana irra jiru kana keessatti yoonii fi ka'ee abjuu tiyyi tana bakkaaniin gahaa jedhee dirqama ilmi namaa gargaarsa yoo qabaatee bareedaadha. Ani immoo gargaarsa qabaachuudhaaf ifii kiyyaafin dhaabbadhee ifiin if dandahee godhuu fadha malee namarratti hirkadhee godhuun fadhu. Ifiin if dandahee godhuudhaaf immoo bootaan nan jiraachaa jiru kuni ifiiti yaada lageetiin ifiiti yaaf jiraachisaa jira waan ta'eef wanta kana baradhee gartee alaamaan xiyyaanaan waan hin godhuu fedhu kana baradhee bakkaan gahee irratti hojiidhaan gahuudhaaf biyyeen jiru tana keessatti xiqqishoo natti ulfaata. So yeroo hin qabdu jechuun yeroo waan kanaaf kan yeroo fi dalagaa hojii mataa kiyyaatiif kan nun qabu. Amma sa'aan dalagaa mataa hojii kiyyaatiif hin qaba. Garuu fuuldura immoo waan kana nin godha jeetiniin yaada qaba jechuudha. Yoom gara biyya tanaa dhufte? Bara 2017 baatii 8ffaa. Osoo biyya kana dhufin dura biyya biraa dheeyte? Dhaqeen beeku. Gara biyya tanaa dhufuu yoom yaaduu eegalte? Bara 2016 keessa yaadu ture. Bara 2016 keessa akkumaan dhufee Suudaan akkumaan gaheen ijoollee wajjin Itoophiyaa irraa baan immoo nu dura Suudaan irraa bahanii bifa saniin Suudaan osoo biyya tana hin seenne qabamanii turan. Isaan qabamanii bifa sodaachisaadhaan hogga information nu gahu nati anillee bakka biyyatti deebi'ee biyyatti jiraachuudhaaf faamilii tiyyaa wajjin wasane biyyattiif duba deebi'ee jechuudha. Eefan biyyattiif duba deebi'ee taa'ee boodas xiqqishoo hamileen ka'ee ammallee deemuudhaa na keessa dhufnaan bifa saneen deebi'ee biyya tana dhufuudhaaf tattaanfii godhee yaaduu eegale jechuudha. Faamiliin tiyya garuu fudhatama isaan biratti hin qabu ture. Akkuma fedhettullee tahee garuu bahee dhufeetiin jira alhamdulillah. Ati gaafa biyya jirtu san biyya Masrii hoggaa dhufan
asirraa akka biyya biraa deeman ni beeytamu biyyuma kana taa'u kaayyoon ta'e. La nimbe. Akka asirraa deeman ni beeyta. Nimbe. So diizaayinara ta'uu san biyya kana dhuftee biyya kanarraa deemtee biyya biraa dheeytee ta'uudhaaf himoo ati kaayyoo keetii wal ni qabata. Wal qabata. Biyya kana mee gaafa dhuftu chaalenjii akkamtu si mudate? Fakkeenyaaf gaafa biyyarraa kaatee biyya tana dhuftu yeroo dheertuu nama fudhataa karaanis dheeradha. Tana gubbarraan dubartii ta'uunis ni jira. Waa hedduu nama mudataa mee akkamitti ati maal fa'aa si mudatee akkamitti as geesse? Egaa Suudaanitti yeroo takka qabamnee turre ijoollee wajjin osoo deemu jirru nasiiba poolisoonni nu afaan dhufanii nu qabanii maneedhaan nu geessan. Yeroo san keessatti akka tasaa maallaqa guddaa nu gaafatan ture. Saa san keessatti silkiin teenyallee nu harkan jirtu ture. Namni nuti irra dawwallee waa'ee hidhama keenyaa kanallee itti himnu turre. Saallee hin qabnu ture. Bifa sanii maneedhaa seennee fuula keenya duratti nama hedduu keessattuu ijoollee dhiiraa osoo nuti ilaallee agarruu nu duratti obboleeyyan akka keenyaa kana tuman jechuudha. Bifa saniin torban takka maneedhaa keessa hidhamne jechuudha. Suudaanitti? Suudaan keessatti. Nyaata gahaan arkannu, nyaata akka nuti feenuun arkannu, nyaata takkaan argiin faadha nuu fidanii hin nyaannu ture. Bakkiteen nuti ciifnulleen simintoo gubbaadha qabbana jechuudha. Yeroo san keessatti Suudaan keessatti qabbana. Haga gartee dallaalli karaa silaa biyya tana dhufuudhaaf ittiin wal dubbachaa dhufnelleen haga dhagahee dubbii tan akka hidhamne dhagahee gartee dhufee bakka sanii nu baasuudhaaf tattaanfii godhutti hedduu rakkannee turre jechuudha mana hidhaa san keessatti hedduu rakkoo hedduu dabarsine. Biyya kana mee gaafa dhuftu akka yaadde sanitti argatte? Takkaa waa'ee biyya tana gaa'ee osoo dhufin dura akka itti yaaddu tokko jira miti akkuma sanitti argatte moo sanii olitti moo sanii gaditti argatte? Akka yaadetti hin arkan. Yeroo san keessatti gizee nuti as dhufnu akka kanatti amna dheeraa amata dila kana turre osoo hin taane yeroo xiqqoo keessatti baatan jaamee haasawaan dhaggeeffameetiin dhufe. Jireenya mana keessaatis akkaataa amma nuti itti jiraannu kanatti yaaduu hin turre ture. Mee ati biyya alaa keessaa amma silaa osoo carraa argattee biyya tam deemuu feeta? Ameerikaa hedduun jaalladha. Sababni maali? Ameerikaa tana garuu ani yeroo xiqqishoo keessatti jijjiirama guddaa keessatti argatta jechuudha. Yoonni fi nama dalagu taate, nama cimaa taate, nama yaada bal'aa qabaatu taate yeroo xiqqoo keessa jijjiirama guddaa qabda jeetii yaada. Sababa sanii Ameerikaa hedduun jaalladha. Ameerikaa yeroo dheeyxee ammaan tana abjuun keessun bira ni gaajettee yaadda? Takkaa'uu biyya sana dhaqee waan ta'uu barbaaddu san ni ta'a jettee ni yaadda? Sirriitti. Meegaa erga akkas taate Ameerikaa tana dhaquudhaaf wanni ati godhaa jirtu maaltu jedhame? Yeroo ammaan tana kana keessatti wanni naan godhaa jiru wanta akka illee hin jiru. Fedhinnaan tiyya Ameerikaa dhaquu haa ta'u malee yeroo ammaan tana kana keessatti wanta karaa sana oofarra hin jiru takka ammoo hiree karaa sana irratti rabbii harkaa qaba gaa kanuufu biyya fedhe yoo naa kan immoo alamaa tiyya bakkaan gahuudhaaf abdiin qaba. Tole mee gaa namni biyya tana keessaa bahuuf tattaaffii takka ni godhaa dhugaadha biyya tana keessaa kan nama of yoonneechisee illee yoo ta'e gara biraatiin illee deemuun akkasuma carraan isaa yoo dhiphaate illee ni jira. Garuu mee ati biyya tana keessaa bahuudhaaf hangam takka tattaaffii godhaa jirta akkuma beekamu biyya tana keessatti chaalenjii hedduu nama mudataa if jiraachisuuf illee fiiggatu jira kanaan wajjin piroosesni kee akka biyya tana keessaa si baasuudhaaf wanni ati godhaa jirtu ni jira. Dhugaa ilaa irraa yaadeen beeku ture. Yeroo ammaan tanaa silaa akkuma dhufneen yaada gartee biyya tana keessaa yoo inni qofarratti illee if dhifne osoo hin taane dandeettii mataa keenyaatiinis biyya tanaa bahuudhaaf tattaaffii godhuu qabnaa jennee akkuma dhufneen osoo yaadnee ture qaata baanee ture akka yaada keeyyatti. Meegaa waan silaa osoo Ameerikaa san dheeyxe godhuu barbaaddu san biyya kanatti xiqqaatullee godhaa jirta? Yaadaan godhaatiin jira. Gochaan godheetillee gartee bakka guddaa san gahullee baadhu wantoota fuuldura godhuu barbaadu san ifumarrattuu godhaatiin jirasi sammuu tiyya keessattis wantoota godhuu barbaadu silaa if dura kaa'uu fadhu sanillee qirtsiidhaan kaayaatiin jira jechuudha. Soo karoora lafa kaataa jirtaa jechuu haalli mijaan hangasii uumamuu eegaa jirta malee. Mee ati dubartii ta'uu keetiin bakka silaa gahuu qabdu sababaa dubartii ta'uu keetitiin hin gahin irraa haftanii jira? Hin jiru. Takkaffaa dubartii ta'uu keeyyatti hedduun boona. Jireenya kana keessatti waa hedduu na qunnamuu mala. Waa hedduus na qunnamee dabarseetiin jira. Sanumarraan immoo abdii hin muru. Ani ifittiin boona. Bakka yaade san gahuudhaaf wanni fedhe yoo na qunnamtee jiraattu taate obsaan keessa dabre wantan dabre san irraa barachaa if dura jiraachuun abdii qaba. Mee guyyaan ati jireenya kee keessatti hin irraanfanne yoomi? Yeroo takka hedduu na dhukkubee ture.
saana dhukkubee san keessatti tarkaanfachuu hin danda'u ture. Akka nama paraalaayis ta'eettiin dhibamu ture. Eegartee ummaatii fi abbaa kiyya hedduun galatoomfadha. Sababa isaaniitiin Rabbi wajjin fayyee ture alhamdulillah. Guyyaa san immoo nama irraa fadhu jechuudha. Meegaa wanni guddaan ati milkaa'ina kiyyaaf na barbaachisa jettu maali? Wanni guddaan ani milkaa'ina kiyyaaf na barbaachisa jedhu ani jabduu waan ta'uu kiyyaa iftuu balleen deebi'u sammuu bal'istee yaadu qabaatu kiyyaaf. Qabeenya argattee beekamuu rafeete moo dura beekamtee qabeenya argatuu rafeete? Lachuutuun fadhu. Maaliif? Qabeenya harkadhee beekamuun fadhu ani kaayyoon tiyee kaayyoo wantan ta'uu fadhu san tahee kaayyuma kiyya irratti jiraachuudha malee hisaaba malee deemee qabeenya harkadhee addunyaa irratti beekamuun fadhu. Wala beekamus yoo ta'e ani jireenya kiyya irratti amma yoo kan hin beekamu ta'e jireenya kiyya irratti fookas hin godhu namoota fookas narratti godhuu heddummaata. Ani immoo fookas akka namni narratti godhus hin fadhu. Instagram irratti follower 100 akka argachuus wayyamoo maallaqa Itoophiyaa 100 akka argachuus wayya. Follower 100 akka argachuu maalleen inni dhuma waan ta'eef jecha. Mee milkaa'ina keessatti namni ati fakkeenya godhattu eenyu? Namni fakkeenya siif ta'u? Ummaati. Maaliif ishiin sii taate? Ishiin mee maal milkeessiteeti ishirraa fakkeenya fudhachuu dandeessa? Ummaanti akka nama takkatti dhalallee taate hedduu anaaf fakkeenya nama naa ta'u hedduu jabduudha. Jabina ishiidhaa himee fixuu hin danda'u. Nama na qofaaf osoo hin taane nama hedduudhaaf fakkeenya ta'uu dandeessi jeetii yaada. Nama rakkoo meeqa keessa dabree rakkoo meeqa keessa kutee bakka guddoo ga'e ummaanti jedhu. Jireenya keessatti waan silaa godhuu qabdu osoo hin godhin gaafa sanaftee har'a ammoo si sheenessu maaltu jira? Barnoota kiyya dhaabu. Mee ati takkaa kuftee ni beektaa? Kuftee jireenya keessatti kufiinsi hamaan ati kuftee erga sii kaate ni jira? Ni jira. Yeroo dheertuu keessatti kufuu jechuun bifa hedduu qaba. Biyya keessa ture yeroon ani rakkoo keessa ture jira. Rakkoo san keessa akkaataan itti ba'u yeroo san keessatti yaaddu ture. Bahuu hin danda'u jetteetiiti sammuu tanteettana hedduu rakkata turte. Sa'a ammatti garuu gizeen yeroo san yaadadhu jabina qabaatu kiyyaniif arga jechuu yeroo san keessa dabree dhufuun kiyya. Mee jireenya kee kan amma jiraachaa jirtu kana keessatti maal jijjiiruu feeta? Osoo carraa jijjiiruu argatte? Wanni jijjiiruu fedhu ilaalcha namni namaa qabu. Ilaalcha ilmi namaa qabu ilaalcha tokko tokko hasilaa namaaf qabaatu hin qabne jira. Ilaalcha namni namaa qabu san dandeettii kiyyaan silaa ta'ame. Ilmi namaa akka gubbaan laaltuun gammatamuun qabu takka ammoo akka dura galtee hin gartee namni kun akkana jettee murteessuu hin dandeessuudha. Haga nama dhihaatanitti nama baruu hin danda'an jechuudha. Ilaalcha namaa kana sirreessu irratti hojjechuu barbaadda sila. Garuu wanni irratti hojjechaa jirtu ni jira amma? Ammaaf hin jiru. Namni ati goote jettee yaamtu eenyu? Namni ani goota jee yaamu. Nama akkami? Abbaa kiyya. Inni kun maal goote jechuu ni dandeessa? Abbaan kiyya rakkoo ifirra rakkoo namaa dursee bakka kannaa fi namni rakkoo ofii osoo rakkoo guddoo keessa jiraatu rakkoo namaa arkee rakkoo namaa san baasuudhaaf tattaanfii godhu jechuun anaaf akka gootatti ilaala. Mee ati ni dubbiftaa waa kitaaba fa'aa dubbisuu irratti kan? Kitaaba isiniin dubbisaa akkanumatti immoo uumamaan waa uumuu dasna ja'a seenaa uumuu dasna ja'a. Ni barreessa? Ni barreessa. Seenaa wanta takka irratti hundaa'ee takka amma fakkeenyaaf wanta nama garaa nama laaffisu takka ammoo waan garaa nama balleessu yoo arke wanta san irratti qabadhee seenaa uumuu ifumatti yaaf sammuu keessatti waan hundaa'u asoosama uumuu ni danda'asi. Anaafillee hedduu simmeetii bareedduu naa kana waan san gizeen uume akka nama ifiiti yaa keessa jiraataa uumaa jiru fakkeesseetiin uuma jechuudha. Lugaaree waan ati barreessitu akka takka illee ergeetiin jira bifa walalooti fi kana kanaani yoo itti fuftee waan bareedaa tokko barreessuu dandeesse jechuudha. Mee ati jaalala akkamiin ilaalta? Jaalala jechuun siif maali? Jaalala jechuun namni tokko nama tokkoof jiraachuudha. Gis takka takka namni yaada sammuutii fi takka gartee yaaduma gargaarsa yaadaatiin nama si barbaachisuu jira. Kophaa tanteetitti tafuruu hin dandeenye. Sa'a akkasii san keessatti nama san gargaartee yaada nama sanii hubattee nama san immoo haga dandeessu takka yaadaan bira dhaabbatu jechuudha. Gammachuun nama anaaf gammachuun akkaniti. Nama gammachiisuu danda'uun takka anaaf jaalala jeetee yaada. Yoo nama takka gammachiise anis yeroo san keessatti nama gammachuu sanirraa ilaalee ifiifis gammachuun harkadha jechuudha. Mee waggaa 5 booda eessattii fi akkam keessatti uf arguu barbaadda? Waggaa 5 booda kaayyoo tiyya bakkaan gahe kaayyoo tiyya san keessatti jiraachaa
guyyaa irraa kanas yaadachaa bakkan geessanis walirratti qabee jechuudha. Bakkan gahuu barbaadu san gaheetiin if arguu barbaada. Meegaa dhumarratti mee daawwattoota keenyaaf dhaamtuuf yoo jiraate carraatiif hin kanna. Wanni ani dhaamu yoo jiraate intalti dhalaa takka inumaa if duuba akka hin deebinee fi wanta ishiin godhuu barbaaddu guutuu akka godhuu dandeessu amantii ofirraa akka qabduu fi gonkumaa waan namni jedhu takka ammoo gartee abaluun akkana naan jee jechuudha wanta godhuu barbaadde san akka irraa if duuba hin deebiin abdii qabaa fi wanta feete hoo ta'e waan ishiin itti amante hoo ta'e waan itti amante guutumattuu godhuu qabdi. Ifi itti amante taanaan yoo ati itti amante guutumattuu godhuu qabdi jeetii yaada. Inuma if duuba deebi'uu hin qabdu dhalaan. Tole gaa hedduu tokko ulfaadhu ammallee irra deebi'ee yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee yaamicha kiyya kabajee asitti na argamu keetiif ammallee hedduu tokko ulfaadhu yaada kana fakkaatu fi mudannoo fi muuxannoo jireenya keetirraa daawwattoota keenyaaf qooduu keetiif hedduu tokko ammallee irra deebi'ee ulfaadhuun siin jaa. Atilleen baay'ee galatoomin siin jaa eegaa asumaanuu waan hin ibsuu barbaadu jira. Akkuma beektan birraa osoon sila nama beeku ta'uu baatee takka ammoo gartee nama sooshaal miidiyaa irratti qofa baree taatee gartee haasoo isaa takka kan hin dhaga'u taate isaa arguudhaaf hedduudhaan hawwa ture akkanatti arraan tan isaa hojii taa'ee haasa'uu qofa osoo hin taane immoo alhamdulillah inni illee saahiba kiyyaa warra biyya takkaati wajjin biyya takka guddannee mana takka keessallee wajji galla kana ta'uutu hedduu gammachuun qaba nama hedduu jabaa jeetii yaada ilaa irratti wanni kun dandeettii isaa kana baasuu dhabuttu hedduun aara maaliif ennaa yeroo dheertuudha gubee jechuudha dandeettii kana osoo qabu nama meeqa nama kararra hin jirreef takka ammoo nama ilaalcha namaaf badaa qabullee nama meeqa kararra deebisee jira bakka biraatu maadheena ani mataan kiyyaa'u ilaalcha mataa kiyyaatiif kaniin hin qabne kaniin akkan qabaadhu na godhe yaada isaa irratti takka haasawaa isaa irratti illee hedduu kaniin jijjiiradheetu jira egaa hedduun galatoomfadhaa jajjabeessaa subscribe jettaniimi isas godhaa filoo godhaadha like godhaa koomentii kannaa fi sheeris godhaadha hedduun isin jaaladhe isinillee hedduu galatoom. Hedduu tokko ulfaadhu egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire qophiin keenya imala gara milkaa'inaa kan irraa kan hanga ammaa daawwattan kana fakkaata mudannoo fi muuxannoo keessummaa teenyarraa tanarraa waan hedduu akka barattan abdiin qaba. Keessummaa haarawaa fi qophii haaraa hanga walitti deebinutti nagayatti naaf tura.